Magaalaa Finfinnee giddugala tuurizimii taasisuuf kutannoo bulchiinsi magaalattii qabatee hojiitti seeneen magaalattiin qabatamaan giddugala tuurizimii Afrikaa taateetti. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojii misooma koriideriin daandiiwwan gurguddoo magaalattii haaressuu fi miidhagsuu, daandii lafoo babal'isuu akkasumas magaalattii keessatti bakka namoonni wayita dadhaban itti aara galfatan babal'isuun miidhagina magaalattiif sona dabaleera. Magaalattii keessatti iddoowwan kanaan dura balfi itti gatamaa ture har'a misoomanii iddoo bareedaa fi aara galfii keessummootaa fi namoota magaalattii daawwatanii ta'aa jiru. Keessattuu magaalaan Finfinnee yaa'ii gamtaa Afrikaa 38ffaa teessoo gamtichaa Finfinneetti taa'amuuf qophii bal'aa taasisuun magaalaan Finfinnee abaaboo birraa fakkaachuun keessummoota yaa'ichaaf gara ishee dhufan simatteetti. EMN Plus sagaleen dhalootaas dureewwanii fi dippiloomaatota yaa'ii gamtaa Afrikaa 38ffaa irratti hirmaachuuf gara magaalattii dhufan magaalaa Finfinnee akkamitti taajjabdanii gaafateera. Yaa'icha irratti hirmaachuuf dippiloomaatiin Naayijeeriyaa irraa dhufan Odimoolaa Oshoodii magaalaa Finfinnee yeroo jalqabaaf dhufuu himanii wayita magaalattii ga'anis simannaa taasifameetti gammaduu eeraniiru. Magaalaan Finfinnees magaalaa qulqullinni ishee eegamee fi miidhagduu ta'uu dhugoomaniiru. This is my first time in Addis Ababa. This is my first time in Ethiopia. It's a really wonderful place. It's very Gara magaalaa Finfinnee dhufuun koo isa jalqabaati. Magaalaa baay'ee namatti toltuudha. Magaalattiin baay'ee qulqulluudha. Uummanni magaalattiis baay'ee kan garaa laafanidha. Uummata aadaa boonsaa qabudha. Itoophiyaan biyya guddoo gaanfa Afrikaati. Hirmaataa yaa'ii gamtaa Afrikaa ta'uun yeroo jalqabaaf magaalaa Finfinnee dhufuu kootti baay'een gammada. And I think I'm very honored to be part of the African Union Summit for the first time. Hojii dippiloomaasiif yeroo garaa garaatti Afrikaa kibbaarraa magaalaa Finfinnee dhufaa turuu kan himan ammoo baasuu gaa'undaan yoo ta'an magaalattiin yeroo yerootti jijjiirama ajaa'ibsiisaa galmeessisaa jiraachuu dubbataniiru. My first time to Addis was in 1993. Yeroo jalqabaaf magaalaa Finfinnee kanan dhufe bara 1993dha. Bara kanaa kaasee magaalaa Finfinnee yeroo garaa garaatti nan deddeebi'an ture. Itoophiyaa keessatti misooma garaa garaa argaa jirra. Kanaanis ni boonna. Itoophiyaa fi waan gaarii hawwina. Akkasumas ardichaa fi biyyoota idil addunyaaf fakkeenya akka taatus ni barbaanna. Gamtaan Afrikaas wal utubuun barbaachisaadha. Misooma kana itti fufsiisuufis walitti bu'iinsa mudatu karaa nagaan furuun murteessaadha. Magaalaa Finfinnee keessatti hojiiwwan misoomaa garaa garaatu hojjetame ammas hojiin magaalattii miidhagsuu fi ammayyeessuu itti fufee jiras jedhaniiru. Kun ammoo guddina ariifachiisaa biyyattiin galmeessisaa jirtuuf agarsiiftuu ta'us eeraniiru. I was in UNICEF 1980. Magaalattii keessatti jijjiirama hedduu argeera. Hojiif jecha bara 1986 fi bara 1987 asin ture. Yeroo hunda jijjiiraman arga. Ammas hojiiwwan misoomaa garaa garaa magaalattii keessatti hojjetamanii fi hojjetamaa jiran argeera. Yeroo jalqabaaf magaalaa Finfinnee kanan dhufe bara 2013dha. Amma yeroo shanaffaafan dhufe. Waggoottan kanneen keessatti magaalaa Finfinnee keessatti jijjiirama guddaa argeera. Magaalattii keessatti bu'uuraalee misoomaa garaa garaa argeera. Gamoowwan dhedheeroos magaalaa Finfinnee keessatti argeera. Daandiin magaalattii keessa jirus qulqulluu fi baay'ee mimmiidhagoodha. Bakkeewwan magariisaa hedduutu jiru. Magaalattiin akka teessoo Afrikaatti waan madaalu hojjetteetti. The green area and Addis Ababa is very beautiful as the diplomatic headquarters of Africa. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 38ffaa kana irratti hirmaachuuf dureewwanii fi bakka buutonni dureewwan biyyoota Afrikaa akkasumas bakka buutonni dhaabbilee idil addunyaa hedduun magaalattii kan dhufan yoo ta'u magaalattiinis akkaataa duudhaa keessummaa simachuu biyyattiin qabduun keessummoota gara magaalattii dhufan simachuun keessummeessaa jirti.